Guyyaa kamilaata Oromiyaa biyya taadhii maaltu sitti irrata hundaan dureettiidha orma maal hawwita laggeen kee gurguddaan dambalee ciisu bosonni kee gobbuun nama hawwisiisu biyyoon dachee keetii hunda ol deebisu guyyaa kamilaata guyyaan bilisoomu Oromoo abbaa biyyaan martuu dhuunfatamu. Qomoon bineensotaa do'achuudhaaf tolan bakkee kan jiraatan galaanas kan seenan boollatti kan galan mukarras kan lo'an suutas tarkaanfatan arreeddiin gulufan guyyaa kamilaata guyyaan isaan gammadan Oromiyaa keessa sodaa malee jiraatan biyya kooti jechuun walaba labsatan. Shimbirroowwan danuun wal funaananii dameelee mukaarra hiriira galanii wal harkaa butanii dabarees faarsanii yeroos faarfatanii baallee urgufanii yoonfaa taphatanii galata galfatu Oromiyaa biyya koo jechuudhaan dhaadatu. Oromiyaa gaaffii qaamna sirra ilmaan kee qabu shakkii qaamnu bira alagaan gammadee bashannana sirra maalsi yakkinee beelaan. Ilmoo namaas ta'e bineensi bosona hurufas kan galan kan manni galaana uummanni Oromoodhaa qabeenyas dabale kanneen roorrifaman tajaajila malee jechuun si gaafatu dhuftaa bilisummaa hafuuf tasan jirtu hin yaadin gonkumaa. Yakkinee beelaan duudina. Qabeenya uumamaan boraafamtee qabda alagaa barjoomteen waamoota qabda. Qabeenya alaga barjoomte